Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa Ayantuu Asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtutti naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka meeshaalee obboleettii keenya miidiyoota adda addaatirraa yuutuubii adda addaatirraa feesbuuka adda addaatirraa buufatte nu biratti hojisiifatteen qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Meeshaalee kana kaa yeroo hundaayyuu nan dubbadha. Akka ragaatitti yeroo xalabattan nan hojjedha. Gaafa xumurames viidiyoo irratti hojjedha jechuudha. Haala kanaan jechuudha hojii ni beektu. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina. Warroonni chaayinaala keenya faarawaa taatan sabiskiraabii godhuun maatii keenya taa'achuun gaman manaffeerraa kooti. Sababbiin isaa gaafa waa tokkoon kan dogongorame jedhamee asirra laallatee abbaa sun dhufee waan akkanaa ture kanaan ani xalabadhe sun jedha jechuudha. Egaa akkasuma xarapheezaan ni jira. Biiffeen kiroodarii hin jirti. Algaa argitanii jirtanii. Algaa kana yeroo jalqabaatidha nu biratti tarii karoota biraatti hojjetamee jira taate jechuudha. Kan immoo yeroo lammataatidha jechuudha kan hojjechaa jirru. Nu biratti jechuudha wanni hin hojjenne sin jira. Wanni immoo yeroo jalqabaatiif hojjechaa jirru sin jira jechuudha. Ammas bakka feetanii fidattanii nu biratti hojjisiifachuu ni dandeessanii. Miidiyoota adda addaatirraa suuraa keessan bichaadha ergachuun kan isinirraa barbaachisu isiniin jechuun jaaladha. Yoon kana jedhu waan yeroo hundaayyuu hojjisiifadhaa jechuudha. Osoo hin taane haala mana keessanii ilaaltanii haala jireenya keessanii ilaaltanii haala borummoo qarshiin itti socho'u haga kanan qabaa haga kanaan hoggaan immoo meeshaa galfadhe mana kiyya kanan na barbaachisa kan jettan hawwiin ilma namaa daangaa hin qabu. Yeroo kamuyyuu namni kamuu hin hawwaa anis numan hawwaa isin bichaa miti. Gaafan isin hojjisiiseetoo baasu meeshaa kana nan hawwa. Hawwiin ilma namaa daangaa hin qabu. Namni kamuu ni hawwa. Garuu hawwuu fi itti jiraachuun garaagarummaa qaba. Kanaafuyyuu akka dandeettii keessaniitiin haga humna keessaniitiin meeshaas mana keessanis mannis murteessaadha. Yeroo baay'ee manni xiqqaa meeshaan gaafa itti galu bakki itti garagarchan gaafa wallaalu nama rakkisa jechuudha. Meeshaan illee gaafa manni safaa jedheedha kan simbollee qabaatu. Kanaan isin jechuu jaaladhaa. Warroonni immoo rabbiin isin gargaaree mana keessan ijaarrattanii meeshaa keessan galfattanis rabbii irra isin bulchu. Warroonni kunis immoo hawwii qofatti hafuu osoo hin taane rabbiin isin gargaaru isin jechuun jaaladhaa. Egaa yaada koo bal'isee kanan isin ibsu hawwii ofii kiyyaa qabu isin keessas ni jira jedhee kanan yaadudha jechuudha. Kanan dubbadhu kanaafuu warroonni keessattuyyuu soofaa xiqqaa hojjisiistanii manni keessan guddaa ta'e teebilii akkanaa kana teebilii jaanis teebilii afuriinis ni hojjenna. Haala barbaadan isin hojjisiifachuu dandeessu jechuudha. Gaafa 6 ta'e qarshuma dabalaa gaafa 4 ta'e qarshuma xirraa qannasa. Haala kanaan hojjisiifattanii teechoowwan keessattuyyuu manni bal'aa hoggaa ta'e teebiliin baay'ee murteessaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Anillee taanaan akkas hawwii akkasii nan qaba. Maaliif odoo manni bal'aa ta'e soofarra taa'anii nyaachuun inumaa barbaachisaa miti. Tokko michootiin qabu soofarratti nyaachuun xarapheeza irratti gadi jettaa wannumti tolu hin jiru. Soofaa waa irra teessee keessummaa kee wajjiniin waa shaayii akka bunaa haa ta'u shaayii haa ta'u wantoota akka kennetu wantoota akka dhugamu dhangala'oo ta'an dhugan nama simachuudhaaf baay'ee gaariidha. Nyaata garuu ciree kee haa ta'u laaqana kee haa ta'u galgala kan nyaattu haa ta'u maal haa ta'u ijoollee keetis ta'e teebilumaan tura. Namni akka koo mana xiqqaa hin qabne jechuudha. Ani manni koo bootumatti garagaranuyyuu mana hin qabneedha. Kana akka gorsaatti kan isin dubbadhullee kana yeroo baay'ee namni mana jabaa ni ijaarrata. Akka kan kiyyaa kanaa miti jechuudha. Egaa kanus immoo akka itti fufnu warri mana akka kiyya mana xiqqaa qabdan abdii fuudhina isiniin jechuufani. Kana waa'ee teebilii kana sirriitti irratti dubbachuu barbaade kanaadha. Barbaachisaa fi murteessaa kan ta'edha jedhee tayyaadha. Mana keessatti mana bal'aa qabaattee taanaan murteessaadha. Soofaan keessumuma simachuuf kana baay'ee waa'ee teebilii yookaan immoo ishii teebilii soofaa jidduu kana yeroo baay'ee soofaa wajjin ni bahu. Garuu soofaa wajjin kan ba'anii fi haala kana diizaayiniitti uumanii kan hojjetan garaagarummaa qabanii kunniin kan akkanaa kophaatti warroota hojjetaman teebilii wajjin gaafa hojjisiistan garuu kan biraatiin isiniin jedha viidiyoon